kabajamtoota jalatamtoota maatii ilmaan mootummaa akkamitti ayaa keessanii jiraan obboleessi keessan gooftaan eebbifamu baay'ee nagaa godhaa isinis akka nagaa qabaatan gooftaan nagaas akkasiniif baay'isee akka nagaa taatan guddaa qabu bara kanatti waaqayyo ayyaana isaa akkasiniif baay'isee nan abdadhaa ani obboleessi keessan baay'ee nagaa godhaa gooftaan eebbifamu baay'ee nagaa godhaa egaa yeroo darbirraa kaasnee waa'ee anaa Yesuus Kiristoos waliin ilaallee wajjin baraneerra waaqayyo anas barsiisee isinis barsiisaa jira jechuudha. Haa malee yeroo muraasaaf irraa barbaadanii jira jechuudha. Kutaa sana yeroo ilaallee booddee seensaa wajjin naannoo kutaa kudhanii ilaalleerra. Haa ta'u malee tokko lama inni kutaadhaan kan ilaalle kutaa sana waliin ilaallee xiqqoo amma gaaffii uumamee jira jechuudha. Xiqqoo si fagaatee jira. Haa ta'u malee paartii afuraffaanis yeroo gabaabaa gidduutti isin qaqqabate namanaa ayyaanni waaqayyoo nuuf baay'ata araarri waaqayyoos nu wajjiniin jira ayyaanni araarri waaqayyoo gaafa nuuf baay'atu immoo waan kamiyyuu hojjechuudhaaf karaa ni argannaa jira waan kamiyyuu hojjechuuf ni milkoomna gooftaan guddaan ayyaanni anis obboleessi keessa nagaa godhe baay'ee nagaa godha isinis akka nagaa taatan abdiin qaba egaa chaanalii kanaaf haaraa kan taatan har'a kan chaanalii kan dhufatanii ilaalaa jirtan sabskiraayib gochuudhaan maatii ilmaan mootummaa ta'uu ni dandeessu. Nutis immoo gammachuu guddaadhaan isin simannettudha. Gooftaan eebbifamu maatii ilmaan mootummaa ta'a sabskiraayib godhaa dubbii waaqayyoo walii wajjiniin immoo haa hirmaannu sagalee waaqayyoo walii wajjin haa hirmaannu gooftaan hunduma keessanii wajjin haa ta'u ayyaana isaa gooftaan isiniif haa baay'isu. Egaa kutaa afuraffaadhaan qabadhee gara keessan nan dhufa abdiidhaan eegaan isiniin jedha. Amma har'a garuu faarfannaan yeroo hundumaa dhaggeeffadhu baay'ee kan itti tolu baay'ee jireenyi koo kan itti boqotu jechuudha. Isin affeereen kutaa afuraffaadhaan immoo yeroo biraa isinitti deebi'a nagaa waaqayyootiin naa turaa baay'een isin jaalladha nagaan naaf ta'a. Shalom. Cubbuun karaa addaa seenee nu gabromsee sitti addaan nu baasee iddoo gaarii sanaa gowwoomsaan seexanaa fuudhee achi nu baase abbaa wajjin qixa isa si taasisu ulfina kee homaatu lakkoofne samiirra gabbuutee hoolaa raaraa taatee nuyi dhiigaan firoomne anaafati gargar baanee turre dhiigaan araaramne anaafati gargar baanee turre Yesuusin araaramne anaafati orma taanee turre dhiigaan araaramne anaafati orma taanee turre Yesuusin araaramne. Akkamna jaallatanani naaf ulfina kee kanniste naa birmattee mareeffattee arfii du'aa goote saafuu safuu daraara kee cubbamaaf laattee mirga kee geeddartee margama koo maal dinqii dararri kee akkamna jaallatanani naaf ulfina kee kanniste naa birmattee mareeffattee arfii du'aa goote saafuu safuu daraara kee cubbamaaf laattee mirga kee geeddartee margama koo maal dinqii dararri kee si olitti gadi buutee mootummaa du'aa onsitee waanjoo siif hin malle baattee faayina koof karaa taatee dinqiin kana caalan jiru faayinni koo faayaa kooti dhiiga kee dhiiga qulqulluu naan laaftee fannoorratti.
Odangagga dugde fiixaan baastee fayyina koo abbaa fooniif dhiiga miti sitti waama eenyummaan koo Agna haaraa uffadheeni si wajjinan du'aa ka'e maafan maqaa keen faarfadhu cubbamaatu luba ta'e maal jedhee deebisu kan keenan teessisu rakkoo sana raasee situu narraa kaasee Keefannoo gubbaa sanaa yommuu teessee regduun lubbuun koo qaraanii horra naaf ooluun kee naaf ta'ee bu'uura fayyuu koo ulfina koo gateensi faarsaa fuula kee duratti gad jedhee waan jodu'aa narraa cabsitee ulfina guddaa sirraa argadhee maal jedhee deebisu kan keenan teessisu rakkoo sana raasee